Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootuuf taatan hundi keessanuu kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas hundumti keessanuu nagaa jirtoofte hani nagaa kootii galata waaqayyo. Namoonni waa'ee na taazabuu dhiisan garuu maastoon daamtalii malee daamtalii dha'u malee waan biraa hojjechuu hin beektu isnaan jechuu keessanii nafu. Yeroo tokko tokko mee nan haasa'a kaame. Sababa saniifuu maaliif haasa'uu barbaadde jechuun keessanii hinafu haaluma jireenyaa argaa amma jirru kana ijoollee baay'een viidiyoolee fidanii wantoota akkasiif namnaflee hojjechanii fidanii jiru. Maaliif seetan dhugaa waaqayyo jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota si jibbisiisus wantoota immoo wanta baay'ee argaa jirra. Media kanarratti jechuudha. Kan balleechee beeketis ta'uu osoo hin beekinis ta'uu balleechee jira. Garuu beeku natti namni jaallaalee yookiin gurraan dhaga'ee dubbachuu dhiisu ka waanuma fees ta'u kan namni tokko lafa kanarratti dhaabbatee deemee ilma namaa eeggatee dubbiin isa dhibu yookiin dhaga'uu dhabuun dhiisu ka maaliif osoo nagonfee illee gurra kootiyyuu akkanatti qabadhee deemaa oolee ija kootiyyuu qabadhee dhofadheeyyuu deemaa oolee waan wayii waan na jibbisiisu tokko arguun koo hin hafu. Sababa saniifuu yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana irra deddeebi'anii shamarran biyya arabaa nuun jedhanii maqaan nu badaa jira. Yookiin evaluu intalli akkanaa intalli akkas taate mucaan akkas ta'e inni akkana ta'e jedhamee miidiyaa irra deemaa jira. Silaa kan godhe abbaa tokko fakkeenyaaf viidiyoo samuunii kana miidiyaa irra deematoo jira. Hunduu namni yuutuubii hojjetu bamuluun irratti ashandaa godhee haasa'aa jira. Bareeda isinitti fakkaatina. Ani garuu dhugaa waaqayyo bareedaa muti. Maaliif ishiin beektellee yaa ta'u osoo hin beekin illee yaa ta'u dogongortee jirti. Sin immoo dogongora ishii sammaa itti baay'istu. Maaliidhaaf ganaa immoo shukurshuutu gootanii karas gootanii karana gootanii suuraa ishii san baattanii too karana takka taambilalii irratti hojjetanii takka viidiyoo isaanii saffidanii TikTok irratti YouTube irratti Facebook irratti maa gallakkistu. Ishiinis bara jaalattellee haa ta'u wallaaltellee haa ta'u dogongortee jirti. Dogongora gizee san balleechite san gaabbuun ishii nafuka maaliif? Fakkeenyaaf osoo wanna tokko balleechee sa'aatii sanitti wanta wayitiin na dogongorsiisa. Dogongoree balleechee jira. Garuu nan gaabbaka. Akkuma immoo gaabbii fi eegen abbaa duuba ooltii jedha san. Gaabbiin na duuba oolti ka. Iggan balleechee hin deebi'ee duubatti deebi'ee gaabba. Sababa saniif maaloo obboleewwan koo hundi keessanu kan biyya ambaa keessa jirtan, kan kushiina madaamii keessa jirtan, kan waan hin taane hojjechaa jirtan. Warri fidee taambilalii ofii irratti viidiyoo kaan godhee hojjete tokkoffaa balleechaa qabdu isa lammataa balleechaa hin qabdan. Maaliif hojjettan balleechaa maal qabna jechuun keessanii nafu. Waan argitan san olii gad hin erginaa. Maaliif fakkeenyaaf anarraa asuma fideetuma viidiyoo irratti hojjedhee baasee biyuun naaf dabaleef yookiin laayikiin naaf dabaleef anaaf bu'aa naaf hin qabu. Boru fakkeenyaaf yuutuubii kana asitti gatee hin galu biyya arabaatitti biyya koo fudhadhee hin gala. Gaafa fudhadhee galee yuutuubii kanatti fufee yoon hojjedhu yookiin intalli koo yookiin ilmi koo yookiin abbaan manaa koo abbaan koo obboleessi koo obboleettiin koo arguun isaanii hin hafan warri baadiyyaa jechuudha. Gaafa argan kana dhugaa waaqayyo maalluun jedhu. Ishiin kan balleechite sun balleechitee jirti. Nu warri hojii keenyaa jennee mana gandaa keessatti nu warri daa'ima keenya guddifachuuf jireenya keenya jijjiirrachuuf maatii keenya jijjiiruuf biyya ambaa keessa taa'aa jirru. Dhugaa gaafa biyya galle yuutuubii keenya irratti wanti akkanaa yoo argame nu hin goone bar nu oma hin balleechine. Nu amma fakkeenyaaf ani mataa kootiin fidee taambilalii godhadhee jira viidiyoo isa fidee yuutuubii kootii irratti gallakkisee jira biyyuma har'aa laale boruu osoo hin galee haati koo haati na dhalte fakkeenyumaaf tasa yoo argite
YouTube koosa ani wantoota akkana hojjechaan ture duraan jedhee YouTube koo duratti agarsiise fakkeenyumaaf osoo argite hagam qismiin ishii du'a. Abbaan keessan osoo arge hagam qismiin isaa gadi du'a. Abbaan manaa keessan osoo arge abbaan manaa kee baay'ee si jaalata osoo arge haati manaa koo dura waan akkana takataattalaa turte warroota kana godhan wajjiniin haasa'aa turte daa'imti kee osoo argite haati tiyya wanta akkanaa kana gochaa turte dha biyya Arabaatitti ani hojjettee naa guddistu jedhee tanan biyya Arabaa deemte malee waan akkanaa yaa gootu jedhee tanan ishee eegaa ture. Anis yookiin akka ishee ta'uu hin danda'a yookiin akka ishiin gochaa turte san gochuun barbaada. Wantoota baay'ee sammuu namaa keessatti dhufa. Sababa saniifuu afaan keessaniin haasa'a. Garuu tokkoffaa viidiyoo fiddanii gallakkistan for'ee taambileelii godhatanii gallakkistan akkana hin godhinaa obboleewwan koo. Har'aaf hin laalinaasi dhaloota boruutiif waan gaarii hojjedhaa bira darba. Dammo mucaallee yoo ta'e beekatii moti ta'a. Beekatii moti ta'a dogongoreeti. Micayyoo soo taate dogongorteeti. Maaliif kana goote ani jedhee itti murteessu maaliif kana godhe jedhee itti murteessu dogongorri wantoota baay'ee keessa nama gata. Dogongorri lubbuu keetillee si dabarsa. Lubbuu fakkeenyaaf ishiin dogongortee lubbuu ishii dabarsuu dandeessi. Eenyu gaafatta gaafa sana? Amma fakkeenyaaf amma aaree odoo shutaa ofitti godhee of ajjeese shutaa san gaafattu laa osoo mucaan sun yookiin dogongoree aaree shutaa san ofitti godhee of ajjeese shutaa suni deemtanii gaafattu laa hin gaafatta. Wantoota akkanaa dhiisaa tooyi gorsa kennaafi namoota waan badaa hojjechaa jiran namoota karaa badaa irra deemaa jiran wanta akkanaa hin hojjetinaafi wanti kusseenin hawwaadha'u jedhaa wanta gorsa qabu woo viidiyoo badaa wayii argitan koomentii barreessaa fi ara wanta akkanaa sin hawwaadha'u wanta akkanaatirraa deebi'ii wanta akkanaa kun siif hin ta'u siif hin madaalu obboleettii koo siif hin madaalu obboleessa koo jedhaatoo wanta akkanaatirraa ol deebisaayi wanta akkanaatirraa barumsa walii fudhadhaayi sinin jedhaa dhiifama waliini. Maaliif kana haasofte mastuu illee jettanii natti hin dhagaa natti hin qabaminaayi ani maaliif laalee na dabbareeti afaan kootiniinu haasa'u saalfachaa turan haasa'aa too jira. Dhiifama waliini. Waliin balbalan irratti rukutame akkasii siniin jechuu jaaladha. Waan akkanaa warri gochaa jirtanis warri gootanis waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu. Dhiifama namarraa fudhatanii waaqayyo irraa fudhatu. Garuu waan akkanaa hin balleechinaa dogongora keessa sirreeffachaa deemaa. Warroonni viidiyoo fiddanii karas faffacaastanii kan gootanillee Isa waan akkanaa hin godhinaa tooyi gorsaa nama sani yoo kan beektan ta'e yoo kan hin beekne isa uumaa isiniif hin godhu. Maaliif ishiin dura baddee ittuummoo yoo si fiddanii karas faffacaastanii maatiin ishii tasa arguu danda'u. Tasa maatiin ishii aarii ishiitti waa gochuu danda'u. Wantoota akkanaa kana dhiisaayi olii gadi faffacaasina. TikTok irraa waan badaa argitanii fiddanii YouTube irratti Facebook irratti maal irratti gadi lakkisinaayi siniin jechuu jaaladha. Ana dhiifama naa godhaa tooyi waan biraatiif filmooti kanaan fillafiti keessaan ba'ee kana haasa'e warroonni dogongora gochaa jirtan dogongorarraa of sirreessaayi gorsa kennaafi malee ishiin kana goote jettanii itti baay'isinaayi. Har'a micoonto viidiyoo kana bamulu namni kun muluun irratti shantaa ta'e hojjetee argite hagamitti dhaga'ama. Osoo lubbuu ishee of dabarsite maal argattu maal arganna? Dogongortee jirti. Dogongora ishii kana sirreeffadhu jedhaa gorsaa malee kana goote jettanii harkatti rukutinaayi. Siniin jechuu jaaladha. Yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaayi. Viidiyoon kiyyaarraa somarratti dhumata. Dhiifama godhaaf naaf godhaa yoo dhiifama godhaafi malee gorsaa malee wanta akkanaa hin godhinaayi. Siniin jechuu jaaladha. Yoon balleessee guddaa dhiifama. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Ana afaan kootiin haasa'e kanaan waaqayyo dhiifama naaf haa godhu jechaan haasa'aa ture. Akkasii siniin jedhaa turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja siniin jechuu jaaladha.